oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Naannoo bulchiinsa Affaarii godina Kilbeetireesii irratti loltoonni TPLF weerara taasisan keessatti qabamanii namootaan jiranii fi baqatanii gara bakkeewwan nageenya qaban qaqqabuu hin dandeenye 100,000 fi 50,000 ol ta'an haalli isaan keessa jiran waan hin beekamneef firoottan isaanii akka yaaddoo keessa jiran sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Masfinarraagee beeksiseera. Mootummaan naannoo Affaarii ibsa tibbana kana baaseen humnoonni TPLF magaala Sardoo ishee karaa guddicha Jibuutii irraa gara walakkeessa biyyaatti geessu irratti argamtu qabachuudhaaf lola banuu isaanii ibsee sababa lola kanaatiin kan ka'e namoonni 300,000 ol jireenya isaanii irraa akka buqqa'an beeksiseera. Itti aantuun barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Aminaa Mohaammed daawwannaa Itoophiyaa keessatti taasisaa jiran itti fufuu isaanii dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Faaraa Haq ibsa kennaniin beeksisaniiru. Akka dubbii himichi jedhanitti daawwannaa isaanii kan naannoo bulchiinsa Amaaraatti jalqaban Aminaa Mohaammed Maqalee keessatti kan argamu hospitaala Aayidar keessa miidhamtoota daawwachuu isaanii beeksiseera. Akkasumas Aminaa Mohaammed Affaarii fi Somaaliyaa akka daawwatanii dubbii himaa Faaraa Haqi himuu isaanii gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa ba'e kun ibsuun isaa gabaasameera. Maddi oduu Associated Press dhaabbata midhaan nyaataa addunyaa waabeffachuudhaan akka gabaasetti jiraattonni gaanfa Afrikaa miliyoonii 13 ta'an beela cimaadhaa fi saaxilamanii jiru. Uummanni naannoo sanaa warreen Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Keeniyaa keessa jiran haalli cimaan yeroo ammaa isaan mudatee jiru. Isa bara 1981 asii isa jalqabaa akka ta'e kan ibse WFP'n gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisu waamicha taasiseera. Balaa kibbaa fi kibba bahaa Itoophiyaa, kibba bahaa fi kaaba Keeniyaa, kibba walakkeessa Somaaliyaa mudate kanaan hanqinni nyaataa hedduu ol ka'eera. Akka WFP'n jedhutti ji'oottan 6 dhufan keessatti namootaan miliyoonii 4.5 dandamachiisuudhaaf gargaarsa doolaaraa miliyoonii 300 fi miliyoonii 27 barbaachaa jira. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin dhimma ijoolleewwanii yookaan UNICEF sababa wal waraansaatiin kan ka'e Itoophiyaa keessatti namoota miliyoonii 6 ta'anii fi amma walakkeessa ji'a bitootessaatti gargaarsi namoomaa atattamaa barbaachisaadha. Biyya ollaa Itoophiyaa Somaaliyaatti namoonni miliyoonii 7 ta'anii gargaarsa atattamaa akka eeggachaa jiran gareen dhaabbataalee miti mootummaa Somaaliyaa ibsuun isaa gabaasameera. Sababa balaa obomboleettiitiin kan ka'e biyyi galaana Indiyaa irratti argamtu Maadaagaskar hanqina midhaan nyaataatii fi saaxilamuu ishee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni sagantaa midhaanii WFP'n beeksiseera. Dhuma torban darbee obomboleettiin galaanaa Baatsiraa'ii jedhamee moggaafame balaa geessiseen namoonni 20 du'anii 50 yommuu buqqa'an oomisha midhaan bilchaatee fi manoottan jireenyaa mancaasuun isaa gabaasameera. Biyyi jiraattota miliyoonii 30 qabdu Maadaagaskar balaa isa ammaa kanaan dura obomboleettii Aan jedhamee moggaafameen rukutamtee namoonni 55 du'anii 100 fi 30 erga buqqa'anii torban 2 gidduutti. Maadaagaskaritti daayirktera WFP kan ta'an Baaskwaaleenaa Disiriyoon akka jedhanitti gargaarsi atattamaa argamuu dhabaannaan jiraattonni biyyattii dafanii dandamachuu hin danda'an. We have 150,000 people affected, but these numbers they can easily raise. We have right now still the waters increasing. Uummata balaa kanaan miidhaman 150,000 qabna. Lakkoofsi kun akka salphaatti dabaluu danda'a. Ammayyuu laggeen akka guutanitti jiru. Namoonni ammayyuu balaa keessa jiru. Oomisha midhaan nyaataa uummata Malagaasii isa duraa kan ta'e ruuziin akka manca'e beekna. Wanti tokko hatattamaan taasifamuu qabu taanaan ji'oottan 3 amma 6 dhufan keessatti uummanni dhabiinsa midhaan nyaataatiin ni miidhama. Aanga'oonni mootummaa biyyattii kaleessa akka jedhanitti hojjettoonni baraarsaa hatattamaa bakkeewwan hedduu miidhaman qaqqabuudhaaf yaalii gochaa jiru. Lagaawwan waan guutaniif karaan 12 fi riqichi 14 tajaajilaa ala ta'ee jira. Aanga'oonni gargaarsa balaa Maadaagaskar akka dabalanii jedhanitti sababa balaa kanaatiin manoottan barumsaa 200 gamtokkeedhaan yookaan guutummaadhaan miidhamaniiru. Manni murtii Afrikaa kibbaa obboleewwan lakkuu 2 warreen dirqama garee Islaamic State jedhamu irraa fudhatanii embaasii United States irratti haleellaa raawwachuudhaaf karoorfatanii turan jedhe irratti adabbii hidhaa murteesseera. Obboleewwan lakkuu 2 Tony Lee Tulisii fi Bernard Lee Tulisii dargaggoota waggaa 28 yommuu ta'an hidhaa waggaa 11 fi waggaa 8 itti murtaa'eera. Obboleewwan lakkuu 2 adoolessa bara 2016 kaasee mana hidhaa keessa kan turan yommuu ta'u
Dippiloomaatota Yuunaayitid Isteetsi, Biriteen, Raashaa fi Firaans magaalaa Piriitooriyaa keessatti argamanuu fi rakkaalee saba Juush irratti haleellaa raawwatanii gara Sooriyaatti deemuudhaan ISIS'tti makamuudhaa fi karoora baafachuu isaanii ibsuudhaan kan abbaan alangaa isaan himate. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin biyya Firaans Emmanuel Macron wixata kaleessaa pireezidaantii Raashaa Vladimir Puutinii waliin erga mari'atanii booda qibxata har'aa pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zeleniskii waliin wal arguun isaanii gabaasameera. Mooskoo keessatti pireezidaantii Puutiin waliin kan marii taasisan pireezidaantiin Firaans marii isaanii booda Awurooppaan karaadhaaf mala barbaachuudhaan Raashaadhaa wajjin Awurooppaa egeree akka ijaaruu qabdu dubbataniiru. La deuxième chose, c'est que, et je crois que là-dessus nous nous rejoindrons avec le président Poutine, la Russie est européenne. Lammaffaa Raashaan Awurooppaadha. Kanarratti pireezidaant Puutiin wajjin waan waliigallu natti fakkaata. Kan Awurooppaatti amanu Awurooppaadhaa fi Awurooppaa egeree ijaaruudhaaf akkaataa Raashaadhaa wajjin hojjetamuu qaburratti falaa fi karaa barbaachuu qaba. Kun hojii salphaadhaa miti. Garuu akkaataa Awurooppaan itti ijaaramte akkaataa dhukkubbii hin taaneeni. Bu'aa battalatti argameen miti. Emmanuel Macron marii Vladimir Puutinii waliin taasisan kana keessatti yaadni hedduun madduu danda'uu isaatiin alatti addaan baasanii wanti himan akka hin jirre gabaasameera. Dhimma Raashaa fi Yuukireen irratti Waashingtan keessatti kan mari'achaa turan pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidanii fi chaansilariin Jarman Olaaf Skools yoo Raashaan Yuukireeniin weerarte haalli akka kanaan duraatti akka deemuu hin dandeenye waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsi Waayit Haawus irraa ba'ee beeksiseera. Waa'ee walta'iinsa keenyaa irratti chaansilarii wajjin mari'anneerra kan jedhan Joo Baayiden yoo Raashaan Yuukireeniin weerarte qoqqobbii cimaa fudhachuu irratti akka waliin dhaabbatan himanii Jarmanii fi biyyoottan Awurooppaa biroonii Yuunaayitid Isteetsii wajjin dhaabbachuu isaaniitiif galateeffataniiru. Chaansilar Olaaf gama isaaniitiin marii isaanii booda yaada kennaniin akka tokko taanu akka waliin sochoonu hiriyoottan keenya Ameerikaanotatti himneerra. Tarkaanfii barbaachisaa ta'e waliin fudhannaa jechuun isaanii gabaasameera. Akka gabaasonni jedhanitti hooggantoonni lamman waa'ee ujummoo gaazii isa gaazii kiubiik meetirii biliyoonii 55 Raashaarraa gara biyyoottan Awurooppaatti dabarsu ilaalchisee Joo Baayiden yoo Raashaan Yuukireenii weerarte akka Raashaan oomisha gaazii ishee hin dabarsine akka taasisan dubbataniiru. Dhimma gaazii kanaa irratti chaansilariin Jarman ammaa wanti jedhanu jiraachuu baatus hooggantuun biyya Jarman duraanii Angelaa Meerkel waa'ee ujummoo gaazii sanaa irratti Yuunaayitid Isteetsii wajjin akka walii hin galle gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Lammiiwwan Itoophiyaa lakkoofsaan hedduu ta'an mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkachaa akka jiran ta'uu ibsaa jiran. Isin dhaggeeffatoonni keenya waa'ee isaanii nu gabaasaa jechuun irra deddeebi'atanii nu gaafataa turtan. Ammaan dura yeroo lama kanneen hidhaman kana haasofsiisnee dhiyeessinee turre. Har'a immoo jaallanneen kan qindeessite qabdii gara sanatti dabarra. Ijoollee isaanii lama waliin hidhaa keessa akka jiran kan dubbatan haati tokko abbaan warraa isaanis addatti hidhamanii akka jiran dubbatu. Ijoolleen isaanii inni guddaan waggaa 6 baatii 5 kan lammaffaa immoo waggaa 1 reefu guutaa jedhan. Mana dubartoonni keessatti hidhaman kana keessa ijoollee xixinnoo 32tu jiraa jedhu. Maal nyaachiftuu jedhee gaafadheera. Ijoolleen rakkina baay'ee irra jira biyya saambaa keessa jiru kanarratti nyaata isaanii yoo nuuf fuudhan haliimuma kan nuuf fuudhani haliiba ijoollee yoo fuudhan haliibi isaanirra gosa tokko boru gosa tokko fuudhanii ijoolleen irraa wallaalaa. Haliiba jechuun maal jechuudha? Haliibni isaa ijoolleen dhugu kan haliiba taasaadha qorqorroo ijoollee kennamu kan ijoollee waqtii nurra soosatte haakimii nuun geessani nuun maranii shorabbumatti kennan isaa. Uffata immoo attam gootu egaa hidhamne yoo baatii 6 darbee jettanii. Baadaa hidhamne baatii 6 fi bultii 22 keenya uffati nurra hin jiru uffata abaayaa uffannee siroo uffanne ofirraa miiccina. Ijoolleen keenya miila qullaa deema wayaa suuraa irra baqaqee qullaa deemanii. Waan diddiirraa nu qabnu gaafa qabamnu rooba takkaan ishiinuu nurra dhumta abaayaa keenya uffannee keenya qabbanee nuuf fidee. Waan uffannu waan qabnu abaayaa gurraacha huccuu gurraacha ammoo waan rakkaasan kan agarte. Isa kaana rooba tasa qabna isa kaana akka qullaan isaanii waan nurra cicciteera ishii kaana ganatti dhiqan immoo ishuma miidhannee abaayaa gurraacha kana kaahanna. Ambaasee takkaa dhufee nu gaafatee hin biyyafu baatee afurfidha ambaasee nu bira gahee hin biyyafu.
Maaliin miiccattu wayyaa immoo uffata? Bishaan immoo miidhaan obboleettii saamunaan hin jiru saamunaan qabnu. Saamunaan yoo dhufe inni mallaqaa qabu bira keenya qabbana. Maalirra ciiftu immoo? Siree hin jira siree takkarra nama sadi fa'aa taa'anii ciisanii inni ijoollee hin qabne. Waan amma ijoollee nama qabaa siree takkarra kan ciisu ijoollee hin qabattee. Ilmaan yeroo kan ammaa yookiin an ta'a hammanni guddaan irri bara fe'u. Waan uffattanii raftan qabdu? Waan uffatan hin jiru. Siree fuula mana mirafaa namni kaan lafa rafaa balaa dhumarraa walirra rafan hin jiru. Abbaa manaa keessanii wajjin wal argitu? Takka wal agarreen deemu bilbilaan bichaa kan itti dubbadhee ilmaan isaatuu kan agarsiisaadhaan agarsiisuu didan. Eessatti hidhamanii jiru? Idduma isin jirtanitti hidhamanii? Wajjumaan hidhamne hundi keenya baatee jaatu guddee 22 keenya lammuun keenya. Wallaahi akka asi keessa jiru rakkinichi mannu argateera. Bishaan oon argattu? Bishaan maksaraa irraati bishaan maksaraa amma harkatti dhiqatan kan. Kuma dunnaa ijoollee illee somoo baafna. Qulqulluu ta'e maaliif beekna qaamatti dhiqatama huccuutti miiccanna bishaanichi bishaan huccuu miiccinu kana. Kuma dunnaa ijoollee somoo baafna. Kan biraa wallaahi beelli nama qabeera namni beela huura. Wallaahi baay'ee namni rakkatu jira biyya isaa beelaan namni baay'ee rakkatu jira. Meeqa taatu achi keessa? Kutaa tokko keessa kan jiru nuyi nama 9,900 kutaa tokko keessa kan jiru. Waan biraan hin barbaannu waan biyya keenya galuu barbaanna. Ijoolleen nu harka Biyya Xaayiif jedhamurraa qabamanii mana hidhaa Jiddaa fi Makkaa gidduu kan Shumeeyitii jedhamu keessatti egaa hidhamanii baatii 8 walakkaa ta'eeraa ka jedhan namni biraan immoo haaluma mana hidhaa sana keessa jiru akka jechuun dubbatu. Kutaa tokko keessatti nama 240 hidhamee jirra. Amma dura yeroo biyyi kun gaarii ture nama 64 qofatti hidhama ture. Nama dhukkubsataan keenya yaala argataan jiru takka jechuudha mana kana keessaa ba'e. Keessatti hin baatiin guyyaa tokko dhufeellee nu laalee maal rakkatan jedheen beeku. Viidiyoo yookaan suuraan tokko akka agarsiisutti laastikii gurraacha uffattu maaliifi? Sababa uffata waan uffannee bullu dhabuu waan irra keessumu sababa dhabuuti. Laastikicha immoo eessaa argattu? Laastikii sana warra mana nazzabutu yoo fida qoshaashaan mana keessaa inni qulqulleeffamu hin fiduu isa san qoshaashaa keessaa lafatti gad naqeetu mana wal saamee adda kukkutatee irra ciisa namni. Yeroo isin mana hidhaa kana seennu uffata jajjabaa nurraa fuudhanii darbanii uffata tishertii kana qofaan nu seensisanii sanumayyuu immoo baada sana irraa ciccittee dhumteessa jaappoonni qofattanii gale namni mukayyafni immoo eesiin jechuudha sa'aatii 24 hin qorra jechuudha. Saniif jecha namni qorra ofirraa ittisu bakka uffataa buufnee uffanna nama wal arguu hin danda'u as keessatti namoota meeqa maraatee as keessa jira amma kan waan tokko lakkoofsa maatii hin beekne siraa wal hin beekne as farankaa akka hin arganne as keessa. Maal nyaattu immoo? Akka hin duune akka hin jiraanne namaaf kennanii nyaata. Inni jira biyya kana kubzeenna wanni xixiqqoon tokko qixxaa xixiqqoo wayii jechuudha. Gaafa kaan zayyuun kennanii gaafa kaan hin dhiisanii inni nu yoo fedhe dhufe walankataa yoo fedhe hin dhiisan bishaan isuma iddootti fincaan nu dhunna wanna tokko wanni biraan jiru. Isa mana fincaanii keessaa moo? Eegaa isuma kan biraa hin jiru. Mana fincaanii immoo hunduma keessaniif ga'u qabdu? Nama 240 kana mana fincaanii 4tu jira. Inni iyyuu gaafa duude matti warafaa qabannee dhuma dhaabannee fincaan namni dhukkubsataa kana gidduudha baay'ee miidhamaas keessatti nu bira. Jechuun kutaa tokko keessa moo kan biraa keessa namoonni jiru? Kutaan walitti aanee jira manneen nu kan jiru kutaa tokko keessa nama 240. Bootaan waliin ga'u karaa wal raffisna malee yeroo tokkotti namni rafuu hin danda'u. Lafti simmintoodha simmintoo manaa walitti ijaaramee maragamee jedhe. Jiraachuunis rakkoo as keessatti lubbuu fi harki namaa keessaan baasuun malee silaa waan of ajjeesan tureyyuu as keessatti. Biyyuma kiyyatti galuun barbaadan. Gama kaaniin jilli Itoophiyaa kan ministirii maallaqaa obbo Ahmad Shideetiin hoogganamu gara Saawudiitti torban darbe imaluusaa sabaa himaa mootummaa akka ta'e faanaan gabaasee jira. Jilli kunis aangoota sadarkaa olaanaa ka Saawudii kan akka ministirii haajaa biyya keessaa biyyattii fi kanneen biroo waliin dhimma hariiroo biyyootii lameenii fi waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessa jiran irratti dubbateera. Yeroo kanattis lammiiwwan Itoophiyaa hidhamanii jiran haalli isaan itti qabamanii jiran fooyyessuu hanga danda'ame biyya ofii isaaniitti deebisuu kana malees lammiiwwan Itoophiyaa murtiin irratti darbeef dhiifama gochuu jedhu irratti mariin adda addaa gaggeeffameera jedha faanaan. Mariin kunis lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessatti rakkataa jiraniif furmaata waarinsa qabu argamsiisa jedhamee kan eegamu ta'uu faanaan gabaaseera.
himata hidhamtoonni dhiyeessan kanarratti deebii argachuuf jecha saawudii ka jiru embasii Itiyoophiyaa akkasumas waajjira ministirii dantaalaa Itiyoophiyaa argachuuf yaaliin taasifne milkoofne argannaan ka fudhannee dhiyaannu ta'a. Kanumaan kanarraaf jedhe xumuraan jaallannee gammadaati nagaatti.